Ashamaa harka fuunee jira jirtu hordoftoota Odaanaa Beektuu bakka nagaa keessan nagaa kootti filan Rabbi haga irras immoo qacallee mormaan qabadhe isin dhufe callee osoo hin taane diriidhaan kan hojjetamu afaan ta'aa walumaan hojjennu isiniin jedha bifa kanaan diriidhaan akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla. Itoophii kiyya immoo laayik sheer gochuun dagatinaa na waliin ta'a. Haaluma kanaan nama qopheeffannee jirra hundasaa jechuudha. Kun diriidha akkuma argitan kan. Kana akka turqixxeechi nama qabna jechuudha ammasitti. Ini kun dirii mura kanarree asiin muradha. Turqixxeechi bifa kanaan afur godhee mureera. Eegasii deebisnee kana sibiila akkanaa qopheeffachuu qabna. As keessa hirkine eegasii deebisnee cufna. Deebisnee cufna jechuudha haala kana. Asirratti gatura kana galfachuu qabna jechuudha. Osoo hin cufin asirratti deebisnee cufna jechuudha haala kana. Cufee jira. Kun egaa kan duraati jechuudha haala kanaan kun immoo gara lamaan goonaa jechuudha. Isa kana laazima asirratti diruu qabna akkatti. Gara lamaan goona jechuudha kana.
kana lachuu qopheeffannee jechuudha. Isa kana bannee dirii kana immoo cufnee deebisnee isa kanarra hin bannaasin. Eegasii kanarra isin banne deebisnee cufna. Diriin kun lameenyaa wal qixa ta'e isa kana bannaa. Isa kana cufna. Eegasii deebisnee akkuma cuftuu kana banna. Kanarratti kaa'na jechuudha. Deebisnee cufna. Kanarra akkuma argitan kana isa kana bannee duraayyuu banamaadha. Isa kana asirratti kenna. Maka akkuma argitan kana xumurre jechuudha. Isa kana eega xumurreen booda
cufna jechuudha akkatti. Ginaala kana akka bareeda hojjetan jechuudha. Haala kanaan hojjetama jechuudha akkana. Akkuma argitan kana kan baay'ee namatti tola, baay'ee bareeda. Diriidhaan akka tokko uffatan Oromoo kan gurraa isaaniitti isinitti argisiisa. Nagaan naa oola. Baay'ee baay'ee. Yuutuubii kiyya immoo laayik sheer gochuu hin dagatina. Sheerii naa godha maatii keetiin biraa ga'u namoonni biraarree akka daawwatan.